السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hordoftoonni amantaa biraallee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbii bakka jirtanutti isiniif abaayatuun isiniin jedhaa. Egaa warroottan Saudi Arabiyaa keessatti argamtanuuf barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Akkuma as gubbaatti argitanu kana lamaan irraa isiniif himuu deemaan isiniin jedhaa. Egaa aga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isiniin jedhaa. Anaa dhufu warri haaraan gara chaanaala kootti illee dhuftan subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'an isiniin jedhaa. Egaa Oromoo nu jajjabeessaa wala jajjabeessinuun isiniin jedhaa. Egaa barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Innis immoo moobaayilii shari'aa moobaayiliitiif shari'aa zeenii irratti isiniif qabadhee tan dhufee jira. Warri gariin silaan beektanii kan hin beekneef immoo barnoota akka ta'uun isiniin jedhaa. Innis appiliikeeshina lamaan iskiriina fuula moobaayila kootii irratti argaa jirtan Haatunel Plus Tels Tunnel ka jedhu isaan kana lamaanii jechuudha. Shari'aa zeeniitiif shari'aa moobaayilii irratti jechuudha. Kunoo isaan kana lamaanii jechuudha kanan isiniif qabadhee dhufee. Isaan kuni maanni waan akkamiitii bilaasha hojjetu moo maallaqaan immoo ka jedhus walumaan ilaallaan isiniin jedha. Egaa keessa seenee isa kanarraa isin agarsiisuu jalqabaan isiniin jedha. Kunoola isa kanaa jechuudha. Aappiin kun amma durallee namoonni moobaayilaa birrii 60 fayyadamtan ammallee zeenii birrii 15 30 40 warri fayyadamtan illee ni beektu appiliikeeshina kana. Ammas isumatu irra deebi'ee bifa haaraatiin abdeetii godhatamee hojjechuu qabee jira. Sanaaf iyyuu keessa seenee isinitti agarsiisaa jechuudha. Nafaana tura. Amma kallattiidhaan piilistoorii keessaa barreeffamuma kana jettanii itti barreessitu jechuudha. Haatunel Plus jettanii piilistoorii keessatti yoo barreessitan bifa kanatu isinii dhufa. Bifa lamatu jira. Tokko azraqiidha, tokko bifa kana. Bifa isa kana buufattu jechuudha. Inni duraanii sun hojjetaa hin jiru amma isa kana akkanatti gadi tuqxu jechuudha. Yeroo akkanatti gadi tuqxanii keessa gallee jennee gubbaa kanarratti mallattoo alaabaatu jira jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan. Egaa alaabaa kanarra yeroo akkanatti gadi tuqxanii jettan biyyootii garaafiidha. United States, Canada, Germany, United Kingdom, Australia, France, Brazil akkasii aga dhaqee Indiyaa ga'utti jira jechuudha. Kana keessaa kan feetan irra godhatanii ilaaltu garuu United irra godhanii isa gara gadii kana mobile pack jedhu garuu anamma mobile waan guuttadhee jiruu fi bakka mobile jedhu kana gadi rukuttuu jechuudha. Garuu yeroo jalqabaatiif yeroo gadi buufattanu data qabaachuu qabdu jechuudha. Appiliikeeshina kana piilistoorii keessaa buufachuudhaaf yookaan namarraa hidhattanii jechuudha. Garuu kan inni dalagu tolaa jechuudha. Alfeen waahidoo shiriinaa kana keessaa abdeetii ta'ee bifa haarawaan dhufe. Namoonni aappii kana gadi buufattanii amma dura qabdan immoo ofirraa abdeetii godhaa. Lafa piilistoorii keessa galaatii abdeetii godhadhaan isiniin jedhaa. Akka inni lakkoofsa moobaayil firii sana akka inni isinii fidutti jechuudha. Egaa amma yeroo keessa seennee jenneenne akka inni moobaayil firii ka jedhu kan ammoo irraan dhaabaa dhiifama. Moobaayil firii isa kana jedhu yoo lafa abdeetii gootan malee alfeen waahidoo shiriinaa kana warri bara 2020 keessa gadi buufattanii qabdan 2019 lafa irra deebi'aatii dhaqaa abdeetii godhadhaa gadi buufadhaan isiniin jedhaa. Namoonni ofirraa amma dura buufattanii moobaayila keessanirraa qabdanu kana keessan hin qabu jechuudha. Aappii kana lamaan jechuudha. Barreeffama bakka kana jechuudha. Moobaayil firii 2 fi firii 1 kana jechuudha. Alfeen waahidoo shiriinaa keessa waan dhufeedhaa fi abdeetii ta'e jechuudha. Isinis immoo piilistoorii keessaa irra deebitanii yoo dhaqxanii gadi buufattan bakka kana isinii fida. Warri haaraan immoo silaa amma gadi buufattanu ofii isaatiif ni qabaa jechuudha. Akkasitti hubadhaan isiniin jedhaa. Akka irraa barattanii waliifillee sheerii gootanuu kabajaan isin gaafadhaan isiniin jedhaa. Egaa lachuu isaayyuu warri amma dura ofirraa qabdanu abdeetii godhadhaan isiniin jedha. Tels Tunnelis Haatunnelis lachuu abdeetii godhadhaatii irraa keessaa kan feeten irra godhattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedhaa. Warri shari'aa moobaayilii qabdan anamma kunoo isa birrii 60 irraa qabaa kunoo irra jira arguu jirtanii. Saniif tola ammoo akka inni dalagaa jiru dhibbaa dhibbatti naamanaan isiniin jedhaa. Akka inni hojjetaa jiru waan shakkii hin qabne ammas baasii hin qabu gadi buuftanii ilaallachuu ni dandeessuun isiniin jedhaa. Inni lammaffaan immoo shari'aa isa kanaa jechuudha. Egaa kunis zeenii irratti hojjetaa jechuudha. Tels Tunneliin kun isas keessa gadi seennaa jechuudha. Sun piilistoorii keessa argama. Jalqaba yeroo seentanii jettanu haala kanatti miti kan inni isinii ba'u. Inni kun biyyootii waan biraarra kan isinii dhufu. Sana keessa isa gubbaa kanarra connection isa jedhu kana kunoo isa kanarratti kunoo bakka kanallee tuqxanii seentu bakka kanallee akkasuma bakka kana sadanuu amma SN waanii kanarra godhannaa jechuudha. Isa kana yeroo gad tuqnee jenneen akkanatti fideenuu baasaa. SN waanii kanarra godhannaa jechuudha. Asii sana booda immoo mallattoo itti tuqaa kana tuqnaa jechuudha. Kunoo mallattoo itti kana
isii kana immoo yeroo kanatti tuqne akkanatti fidee nuu baasaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan sana keessa 110 irra godhattu jechuudha. Asitti immoo Jarmanii isa kana alaabaa Jarmanii arguu jirtanii alaabaa kanarra yeroo tuqxan Biraazilii, Kanaadaa, USA akkasitti Faransaay innis UK akkasitti isinii fidaa isin kana keessa Jarmanii tuurra godhattu jechuudha. Kunoo Jarman tuurra godhattanii startii kana gootanii jechuudha. Sana booda mallattoo qulfii kana isinii fida. Kunoo akkuma arguu jirtan yeroo inni mallattoo qulfii kana isinii fidee jedhee okeetti gootanii sana booda gubbaa kanatti fidee isinii baasaan isiniin jedha. Egaa lamaan saayyuu Pilistoorii keessa argattu mee shabakaa kan kotti banee isinitti agarsiisa. Waa maasha Allah. Anaafillee kunoo dalagee jiraan isiniin jedha. Kunoo akkuma arguu jirtan moobaayil firii waan irra godhee jira. An garuu duratti sabirri 60 irra godhee wallahi amma kunoo garuu irra godhee jennaan moobaayil firii waan irratti istoop jedhee jira. Mallattoo istooppii kanaa fi qulfii kana isinitti agarsiise jennaan kunoo qulfii gubbaa kana argaartanii meegaa kunoo la isa mata duree kana qulfii kana isiniif hinnaan akka hojjetaa jiru beeka. Ammas immoo bakka kanattis immoo istoop isiniin jedhee jennaan hojjetaa jira jechuudha. Amma kan koos anis moobaayil firii irra godhee jennaan Yuunaayitid Isteetsi irra godhee garuu alaabaa kana kan feetan irra godhachuu dandeessuun isiniin jedha. Mee akka inni hojjetu immoo Pilistoorii keessa gallee waliin ilaalla. Nafaana tura. Amma Pilistoorii keessa dhufeetan jira. Egaa appittiinis kunoo ani amma duran barreessee jira. Kunoo isii kanatti barreeffachuu dandeessu haatuunel mee akka waa kunola appittiin kanadha jechuudha. Asumaanuu gad deemtanii isii kaanis immoo argachuu dandeessu. Yoo asitti dhufee isiniin baanes immoo itti barreessitanii gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Warri Itoophiyaa jirtan Freedom VPN ka jedhu kanallee gadi buufattanii irraa fayyadamuu dandeessu jedhu warri gariini. Nama miliyoona tokko buufatee jira. Egaa aappii kana asuma irratti ilaalaati itti barreeffadhaa Pilistoorii keessaa buufadhaan isiniin jedha. Kunoo maqaansi Haatuunel Plus ka jedhu kana ka mallattoo malkii akkanaa qabdu malee malkii biraa tokkotu jira. Garuu malkii sana ammallee naan finne akkasitti gadi buufachuu dandeessu isiniin jedha. Inni ka biraa immoo aappii isii kaan immoo kunoo isinis asuma jirti irratti barreesseen isinitti agarsiisa. Tails kunola Tails yeroon jedhee barreesse jedhee isiniyyuu free and unlimited VPN jedhee fidee agarsiisee jira jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii kanas akkanatti gadi rukuttanii kunoo isas waan gadi buufadhee jiruu fi akkasitti beekamtii kennuufii qabnaan isiniin jedha. Okay, dhiifama. Akkasitti kunoo open jedheetan seenaa jechuudha. Kanallee nama miliyoona 5tu buufatee jira jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan nama miliyoona 5 kunoo egaa appittiinis kunoo isa kana lachuu Pilistoorii keessa argattu. Akkasitti gadi buufadhaati irraa fayyadamaa isiniin jedha. Waliifillee sheerii godhaa waliif qoodaa namoonni shabakaadhaan rakkataa jiranu guyyaa tokko yoo ta'eyyuu waan tolaatii uumaa tokko waan nama miidhuun qabu irraa fayyadamaa. Meemmee yuutuubii immoo dalagamoo hin dalagu waliin ilaallaan isiniin jedha. Egaa akka Pilistoorii dalagu laalleerra akiida akka yuutuubii dalagus shakkiin qabu jechaadhan. Yuutuubiis kunoo akka ajaa'ibaatti dalagaan isiniin jedha maashaallah. Kunoo yuutuubiis sirriitti dalaguutti jiraan isiniin jedha. Kunoo yuutuubaroota olluu baasuutti jiraan isiniin jedha. Kunoo yuutuubiis sirriitti dalagaan isiniin jedha. Akkuma arguu jirtan YouTube kunoo sirriitti dalagaan isiniin jedha. Egaa asumaanuu YouTube channel kootiis subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kunoo Rashaad Zeenuu Rashaad Tuubii ka jedhu kana akkasitti gadi tuqaatii mallattoo notificationii ka duratti isinii baasu. Kunoo barnoota garaa garaa waa hedduurraan barsiisee tan jiraan isiniin jedha. Akkaataa Facebookii duraa ilaalaa turre. Egaa waa hedduun isiniin jedha. Kunoo akkanatti yoo keessa seentanii jettan waa hedduu argattu. Akkaataa koomentiin keessan YouTube irratti isin jalaa cufame akkaataatti banattan barnoota garaa garaati. Egaa waa'ee banarii waa hedduu wantas keessa jiru akkaataa quraanaa barnoota hedduu argattu jedheen abdii qaba. Akkaataa waatsaappii ofirraa akkana guruupii keessan gashin akkatti cuftan kana wal qabatee barnoota hedduutu as keessa jiraan isiniin jedha. Irraa fayyadama waliifillee sheerii godha. Barnoota gaarii akka irraa argattanu abdii guddaan qabaan isiniin jedha. Hiriyoottan keessan biraanis yoo isinitti tole akkanaaf geessanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa akka inni hojjetaa jiru argitanii jirtu jechuudha. Tiwiiteras kunoo dalaguutti jira jechuudha. Tiwiiteris kunoo in hojjetaa jechuudha. Tiwiiteris kunoo hojjetaa jira. Tiwiiteras kunoo in hojjetaa jechuudha maashaallah. Akkasiin isiniin jedha. Egaa haga barnoota biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa ilmaan Oromoo bakka jirtanutti nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama isinitti dheeressuudhaaf. Bye bye.